maal taatee mucattiin jennaaniin akkana taatee ijoollee ganda akkanaatiin naan jireen naaniin akkaawwantii isii fidii naan jette ijoolleen godonyoon martuu irra sii galchan. Si galee malee jechuudha. Sheekaa roobee wanni si gargaarsee komishiina maali jedhee sirraa waan barbaadu yoo inni akkanumaan bar maqaan balleessuu isaan na dhagaamee barana bakka eega akka namummaan na gargaarsisan maqaan balleessan. Bakka dhiisatillee. Atiin booyin kaama dhiisii atiin booyini. Jiloollee. Wallahi narra lalatu sidi. Wallahi Fozia. Sheekaa bakka dhiisaa booyin. Ashatillee sidi. Waan ila amma qarqaraani. Fozia. Ani ittillee sii dabalee sii kenna. Duraanillee beeyta. Nama takka dubbistu rakkattee ji'a 8 irraa kuma takka wayiin jedhin akka baadiyyoon jedhe birrii takka yoo sii kennan galatoonfadhu. Qanii kuma takkallee sii kennan sanii fi mijazaa fi rabbi biraayi. Qanii wayiillee kuma sii ergi. Qanii wayiillee kuma sii ergi. Jazaa ijoollee tanaaf rabbiin si bira haa dhaabatu wallahi. Aboo qarqaraanii wallahi. Nama waa sadaqateetu waa'ee godhi sheekaa roobee dhiisi billaalee. Rabbi barakaa isinii haa godhu. Rabbi barakaa isinii haa godhu. Abboo bakka rabbi isinii haa buusu. Abboo bakka rabbi isinii haa buusu. Abboo bakka rabbi isinii haa buusu. Wanni barbaadu mobaayil baankii qabdan amma isin. Waan ati yaadde zarii manzarii ta'e fuula kee miidiyaa irra hin dhaabin dubbadhu abdishaa. Haalan qaata isin boonnaa barjala kana abboo wanni keessa nurra itti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yaa amma tahafte kuma shanii wayiitu afana fakkaate beeyta kaashnillee kudhanin galchaa ammallee namni eenyu ni ilaadha akka kuma kudhan galchi. Jiloodha. Jiloodha okay anillee kuma shanii hafte hin galchaa so kumni wanni guutamee jechuudha kumni kuma 25 jedhamee mire. So kumni 25 cufamtee jechuudha. Yaa ganda dabarsitee beekte. No ana wala dhibbuma shanii jedhee fi garoon amma kuma shaniin galchaaf amma galchaaf. Teelee birrii jedhan san hin qabdi. Obboleessi keenya qabee jira kun yoo qabaate. Fozia Ahmad Aliyyiitiimi. Kabajama. Baaliyyoo tu ulfaadhu. Ulfaadhu. No rakkoon qabu. No laalaa jiran. Maal godhamu? Ulfaadhu. Anuun qarqaarsa. Fuulduraaf illee besi qarqaarsan Fozia. Rakkoon qabu. Wanni jijjiira. Ani dansaafee maalatu no akka yaada kiyyaatitti mee amma silkii irraa fuudhi abdii si galchu silkii irraa fuudhi kinoo si galee jira. Kunoo kuma shan galchaafii jira. Wanni Hamza. Baaliyyoo. Kunoo. Hamza birrii kuma shan galteef deetii isii birrii isii guutuu baasee asirraa hiikabi. Aga isii birrii bakka Ingalle ka ganaadha. dhiisi hin galti birrii nama Galta jettus. birrii kuma namallee ilaali ziyaadoo kiyya mangistii. Seenuu barbaadu amma beetara fidi. Birrii kuma lamaallee okay. Kun birriin kuma shanii galte. Kuma shanii galte kuma Yaa kumni shanta nama ergee. Kuma namallee ilaali. Galtaa jettu baaliyyoo. Wallahi namni koomantii ajala barreessu gaayis. Namni takka koomantii callisee barreessee jiru gaayis. Indaalee birrii kun kagalaa jiru koomantii masirrii dhalaal. Wayitanaas ajalaa barreessanii achi birrii hin gale. Wallahi lazim wallahi jecha takka isiniin qabu wallahi galatooma. Marti keessan galatooma wallahi lazim. Uummata akka jecha takka isiniin qabu. Laali birrii Hamzaa dhufaa jiru. Baaliyyoo wayitii takka gurbaa kana laali. Baaliyyoo nama biyya kiyyaati. Kana laali. Ji'a 7 irraa baajaajii isaatiin hangaggi dhaqii fuudhii jedhee misaallee kursiillee bitee iraatallee bitee fi algaa 2,200 kafalee fi birrii 1,000 kenneef ila kinoodha. Ammallee si qarqaarsisan Fozia fuulduraaf wallaahi wabillahi rabbii waadaa seenee fuulduraaf illee si qarqaarsiisa. Mucaa kanaaf baajaajiin ji'a 7 irraa ji'a 7 irraa. Seedhi. Baaliyyoo. Siidii gaafa qabii kukaati. Dhaabii akka jalgine ilaalleetiin hin akka galchitan birrii akkaawuntii nutti maa jidduudhaan ishee kan kutina akka. Haa tappi goonuu fi waan dandeenye haa walii funaannattee ofirraa galtu qabu. Marti keessanuu jechuudha waan dandeettan marti keessuu galchaa Hamza. Kuma shanii sana irra dhaabatte baaliyyoo. Maal eessaan irree sila kuma shanii irra dhaabattee carraa irraa carraa. Okay deetii isii keesseeni deetii isii akkaawuntii muluu isii keesseeni. Ayyee sitti maqabe. Natti nimin wanni muluu keessa seeni akkaawuntii bakka birrii itti galtu jira.
Akka keessaa qabdu. Miyuutii irraa kaasi. Miyuutii irraa kaasi. Hamza miyuutii irraa kaasi. Rafaasiya. Meeshi kaase. Yaa kaasi baasa as birrii as qaba. Akkasumatti maatti na agarsiifneetiin akka amma hin mul'atti bar. Akkasitti wanti nuti agarsiisu hin jiru dhaggeeffadhu buleetiiti waan jiru guutuu achirraa ilaaluu qabna. Waan akkaawwantii keessa jiru guutuu. Sanuma bar sanuma jedheeni sanuma. Hamza. Akkasitti. Waliigala birrii meeqatu galeef akkaawwantii isii irratti. Akkaawuntii irratti mul'atu argisiisi keessallee deeman. Birrii 100 jaalle ilaali. Birrii 100 sii galcheera. Eenyu isaan beeku? Na caqasi. Birrii 5,000 jedhi. Achirraa sitti ma. Natti ni minamsa birrii guutuu keessatti bakka takka birrii waan akkaawwantii isii irra jiru himati. Bakka takka wali qabamtii bar miseejii dhumaa dhaqi bakka miseejii dhumaa moo miseejii jalqabarra. Kan kaja. Laayin takka Hamzaan akkuma kiyya waan takka hin beeku inni illee. Akkasumatti haa himuudis kalkuleet godhaa deemna. Yeroo dheeraa fudhata akkasii. Abdii akkasii abdii waan siin galin turaadhi. Ayyee. Abdii isii dhana siin. Naala ga'ee jaayye. Birriin guutuun isii ba'uu qabdi asirratti. Kenna nutti ma akkasitti bar. No akkasitti natti ni min. Miti yoo jalqabarra akkasii miti. Hamza nama akkaawwantii banee beeku dhaggeeffadhu. No akkasitti miti dhaggeeffadhu. Nama akkaawwantii isin bira waama deema nam. Silkii ati harka qabadhu Hamza nama waami. Birrii kana haga galee guutuu kaashii isii bakka takkatti akkanaa baaftanii asirraa agarsiisuu qabdan. Akkana yoo jedhe hoo haguma galte kana tartiiban himaa yoo deeme mara isii. Okay dhaggeeffadhu. Duraan birrii meeqa akkaawwantii kee keessaa? 30. Okay kuma 30. Kuma 30 okay kalkuleet godhaa deema abdii kalkuleet kaameraa achi galabbate. Ayyee. Ati beeta. Beetu taa'inaa fi beetu. Hamzaan itti himu. Mee mujatti kenni mujaan antee mujaan nama tamaari antee. Mangeessa wallahi mucaan ibidda ijoollee rabbi si haa guddisu maashaallah. Ijoollee dallootii ijoolleen dhiiga dhiiraa qabdi. Antee wallahi maangoo kanaan guddattee jechuun. Himnuutu. Birrii kuma 3 birrii 300 illee sii galtee ammoo wanni hin ta'u. Ishee. Tokko farraa himnu. Dhibba takka birrii kuma 100 illee sii galte nama ni beeku. Laala birrii. Himi. Yookaan manni maatiin himne seetingii keessatti achitti bootaa akka eessatti akka baasuu dandeettu. Akka mul'isuu dandeettu. Maallaqa galee hundaa jechuudha. 200. Akkasitti tartiiban hima akkasitti himna. Mujatti kenni mujaan haa himu. Hin beektaa abbitti himteeti muluu isaa. Isa takka qabu. Himi. 200. Ayyee. 500. Qabadhu. Ayyee. Ammallee 500. Ayyee. Ati dhiisii bakka mujaa. 1,000. Ayyee. 200. Ayyee. Ammallee. Kuno 200 ammallee kuno. 200. Ayyee. Ammallee 200. Ayyee. 400. Ayyee. 300. Ayyee. Dem kuno. 100 takka. Ayyee. 400. Ayyee. Kuma takka. Ayyee. 2,500. 2,500. Ayyee. 5,000. Ayyee. Dem 1,000 takka. Ayyee. Meeqa kun? 1,000 takkaaf 900 fi 70. Ayyee. 500. Ayyee. 200. Ayyee. Ammallee 200. Ayyee. 10,000. Ayyee. 200. Ayyee. 200. Ayyee. 500. Ayyee. 200. Ayyee. 500. Ayyee. 500. Ayyee. 1,000.
Aye. Bakka madarrasha. madarrasha. Majarashaan kuma takka. Abdii bee. Baalaansii dhumaa laale akkasumatti. So kuma diidamii Amma sagalii fi 470. Okay. Kuma 29,470 guramee. Yaa akkasuma mul'ise. Wanni amma gale jechuudha. Oh, okay. Birrii kun sottoma jechuudha. Akkasuma herreede. Akkasuma mee? 29,470. Yaa. Kuma 29,470. Haa gurruu fira birrii kuma sottoma takka. Hin gargaartanii? yaa qarqaramna hin geettu. Gargaarummi? Gara biyyaa kana Akkuma beektaa? guutaa fi ani Gara baala. biyyaa gargaartuu kuma dhibba takka sabsabu konee fitiin adeemtu kana. Yaa. Lees kuma 20 akkaawuntii irra deebi'imi. Akka waggaa tokko ta'e.